akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi fariirri waaqayyoo lafuma jirtan hunduma keessanii faa baay'atu an nagaa kootiin nagaa ko baay'isee har'aan nagaa immoo maqaan isaa ulfaatu like godha share godha nu guddisaa nu jajjabeessaa mana kana warri share'aan dhuftan jiraattan mucaa waggaa 6 andeemuu hin dandeenye taa'uu hin dandeenye dubbachuu hin dandeenye biddeenif midhaan adda baaftee tombeen ishee ittiin guddifna jenneeti odoo harka fayyaa qabnu odoo harka guutuu qabnu odoo sammuu guutuu qabnu yaa kwa yeroo tokko carraa waan nama godhuun beekamti re carraan akkas nu godheetoo mana keessa teenyee ishiin guddisaa jira waan ta'eef YouTubein immoo akka karaa ittiin hawaasa bira gaanis karaa ittiin galii argatanis akka ta'u jechuudha fi like godha share godha nama gaggaarii biraan gaa nufi qeenyaf qofa sodoon ta'e nama biraas ittiin gargaaruu dandeenya waan ta'eef jechuudha adaraa keessan viidiyoo kana share like godha isiniin jechaati yaa bakkee keessa sogaannee waan tokko isinii waraabuu nan danda'a garuu ammaaf ijoollee faana deebi'an ijoollee ta'u ijoollee faanaan ijoollee wajjiniin garee keessa hojjennu jiru ani isaaniif haadha isaaniiti akka haadhattis na ilaalu kanaaf jechuudha achi keessaa mucaa ishee tokko pirankii gochuufanii maallaan jetti laata hin kaafti laata akka midhaan jedhaan jechuudha meestii akka ishiin bilbila koonaa kaaftu waaqayyoon akka rabbi na gargaaru nafaana tura like godha share godha hunduma saayyuu jechuudha yaa qaqqaaluu tokko yaa gaggaaru tokko bilbilaan jira akkasimo fayyaa keeti jirra galata rabbi viidiyoo ko kaasisiin jenne maaliif hin kaafne viidiyoo ko bagatti cabsite bagaadha eebba akka fa barbaadde goote siin jedhu jira appiinis natti karoorfatee jira Shopee. Comment ish. Ijoollee hundumatu natti adimaa hojjete jechuudha re'am. Akkasi. Tokkichi kaase jedhu hin jiru hundumtuu itti fufiitu hojjedhan siin jedhu kormee kwaan siin jedhu qofa jiru. jechuudha re anaano amma na ajajamteen kaaftu re anko na ajajamtu anaafati riipoortii osirratti godhe ko see riipoortii osirratti godhe ko jechuudha ani ko beekamtuudha barbeettamti ani YouTube ko lamaan indaqeeto jechuudha sagalee ko gurguratte on jedheeni faranjiin ko mirga ko na heddi sirritti arrabi dorka wante fi indandeechane maale jodoonani yaa barbaadin baaften jedhan bar
qalli dume jennaan nuufun qallee jedhanii nda'u riba gaarii rafatanii garee jala kaachaa oolu. Yoo sirraa kaase moo? Maal eenyu si dirqamsiisee too garee jala akka kaattu si godhe? Jaalala uummataaf keessanii qaba. Jaalala uummataaf jaalala keessanii dhuufuutu hir'annoo jedhetti bar kofas qallaleette bar. Akkas isa sirriitti irratti gootan gaafsan ni jibba sinis ni jibba chaanaalis ni jibba akkamitti Oromoon akkas godha jedhee sinis ni niisa chaanaal sinis niisa gaafa sana min raffee bula qasilkii anam garee raffee. Akkasii. Malko masaanuu gaariin argadde deema masaanuu hamtuu natti dhufe bar. Masaanuu yoo walii tolee turee gaafatti adeemu. Maala masaanuu baay'ee ol jaalatu an keenya baay'ee ol jaalatu hin beeka. Ani oomisha sin jibbiree jibbaa miti barsiin jibbini biraanti fin irratti hojjete malee maa ajaa'ibtu fi intini laaltanii eenyu maqaa ishee. Eenyu? Baay'ee maqaa ishee dhalli sun ishiin yeman jirti sun. Eeshi. Nagarri biraantisa walirratti hojjetan. Akkasii. Eega. Amma abbaa eebbuu sargiidhaan fuutamu akkasumatti dhuftee isootti galta ka. Allah ganaa beeloo harkisnaa reefu. Lafarra moo? Eega. Anoo maal keessan ree gaafas? Amaatii taatan taataaf sana. Amaat. Akkasii. Sabbata furtuu moo hirma furtuudha? Hirma furtuu taatan. Akkasii. Yaa Rabbi tokkicha. Ijuma baasanii gaadha manaatiin beeloon lafarraa harkisa jedhanii. Yaa Rabbi kodoon viidiyoo waraabbadhe ifan. Yaa Rabbi. Waraabban darrannee biyya haasaa rakkoon hin jiru. Maarree beeloon harkistan sinii hirma furtuu jechuun ikkoo kan sabbata namarraa eegu mitiidha. Haadhaa jechuudha. Eeshi. Namarree hasaanii kaayi. Qo'ata abbaa manaa meeqa qabdaa? Abbaa manaa gaafii guddaadha. Gaafii guddaadha maa? Jechuun isaan keessaa dafika. Abbaan manaa kiyya. Leenca kiyya. Maqaan isaa leenca ubbeeta inni waan ta'eef. Leenca tokko ishiitti deebi'i lamaffaan hore. Dilawelsi. Sadaffaanoo. Injiru bakka. Achi keessa ixaa buufatu moo lachanuttu heerumtaree ammaati? Hundee ammaa dubartoota maama isaanii godhu isaan. Haa ta'an gama isaanuudhaan. Lapheen kee garuu kamirra jaalata? Lapheen kee kamirra jaalata? Lachuun gittuma. Gittuma jaalatta? Eegaa. Shirifraaf illee irraa addan buufattu? Injiru. Bifaanoo eenyu caala? Gittuma anaaf. Bifinni isaanii fi hundi isaanii ana gittuma maaliif nama kan wadda baasuu hin danda'u nama hin jaalatu tokko ija tokkoon ilaala. Lachanuu gaaf tokko si fuunaa jedhanuu gaafa tokko fittee heerumtaaree amma fakkeenyaaf. Eegaa gidduu dhaabbaddaa jilaan tokkichi hin qabanii bakka nuti xiyyaara godhannaa yoo sargi. Waan qallan seetanii lophinaaf nama malsiisna. Eegaa. Maayittee irra deebimee bas. Xiyyaara godhanna sargi. Akkas immoo? Moolee keessa Suudii dabarree Joordaan deemnee Eeshi. Dubaay deemnee Eeshi. Finfinneetti galla biyya abbaa keenya fakaayannee ofirra. Akkasii. Amma ati jechuudha leenca sanumaa jidduun godhatirree amma haadha eebbuu fi giloobaaleensi fi of qofa godhatte leencicha maatti hin dabarirree sadaffaa arfaffaa. Leencichi guyyaa tokko walitti dabalama. Akkasii. Eegaa. Amma isa qoosaan qoosaadha qoosaallee amma naasofneerra
Video ko sa duraa san naqi to kaas. Video ko sa jalqabaa kaas. Angkat jalqabaa kaas. Isa kaasu baannaan ila jireenya koo keessa hunduma keessaan si bolloka abbaa eebbuu sitti kaaseen global health keessatti kaaseen sirraa bolloksiisa. Leenca keellee dabalatee jechuudha bar. Si bolloksiisa. Lakkii. Isa dhugaa dhika. Lakkii. Inde faada yu ciisu sinarraate. Faada ciisanii kaanii prank jechuumu. Aha bir. Aha jechuun bakka garaa ofii kaanii prank jechuudha jechuudha. Aha. Nama sarrabsanii baafatanii waan keessa ofii jiru eega baafatanii booda prank jedhu. Shimalaan nama gobdee beektaa? Shimalaan nama gobee beekaa. Mucaa wayii yeroo isin baradha. Kaza ijoolleen yeroo baratan namatti qaaqanii ani garuu qaaqatan fedhu nafaanan qaaqiniin jedheeni ni dideen qaaqiniin jedheeni. Kaazani didee osoo nafaanan qaaqaa jiran notuma nafaanan qaaqanii baay'anii deemaa jirra. Kaza ijoollee wayii horii eegaa jirti horii argaa huddeetuma itti qabe. Samboodatti irraan addan qabanii dhiira waan ta'e naree bonnaa jedhu addan orkanii warri nufaana jiran sambooda ulee sana argaa fuudhaniitiin muka guggugaa wayii lafaa fuudhee dhaabatti godhee iji isaa tokkichi badee hedduu tokko maatiin keenya wajjin rakkachaa turan. Gumaa baafteereen talakoo? Maatiitu wajjin rakkate badeetis keessa gadi hin buune. Interaksiisan jechuudha finfinneetti faazeriin qotiyyaan xindiitti gurguree interaksiiseef jechuudha. Qotiyyoo cibitte kaama biyya arabaa deemtee ta'u. Maal jechuudha jedhee taa'ee. Amma naannoon viidiyoon kaasu jette jechuudha. Sa'a tokko naa biti. Ani eebbaa koo aannan hoosisu. Maal rakkoo jirare? Warri. Finfinnee keessa bakka horiin dheeduu jira aannan adiidha. Rakkinaan qabu ni qaba bakka isaa bakka hin godhadhu. Bareedaadha. Kanaaf. Qabsinii wayyaayyuu viidiyoo yaa ka'umoo inni intini aayidha. Viidiyoo jechuun hojjeta ta'an masaasanii haa ta'u. Namni 50 jaalale viidiyoo sa'a bita taanaan immoo hin sooromneen turre sila. Wayyoo. Ya Rabbi tokkicha. Ya Rabbi. Si miileen nu dola lamte jechuudha. O miileen tokko iyyuu si ilaale sa'aan bita. Sa'i kokkuma 48 dha. Dhugaa Rabbi baay'ee guddiidha isaa dhufee taatoo dolaaruma birruma 10 illee lakkaa'u. Dolaaruma 10 illee. Yoo kanaaf iyyuu. Jadi kan mana gambul singa ure kanar
amma na sin haasofsiisan jenne warri nan si haasofsiisaa jiru kun akka ati na gubdeetti. Oo. Na gaafadha. Akkasimoo? Akkasi. Kanaafuu eeggannoon haasoftaa roggaran eekkamu ammas waan hin gadhee kiyya baasuun maaf jechuu qophooftatuma teessee jirta jechuudha. Eeshi. Innaa namni namatti isinitti bilbilee too sin faana haasa'uu hin danda'u jechuudha. Bakka yeroo hunda piraankiidhuma isin jireenyi keessan piraankiidhuma. Bakka oolamanuu ni nafe jechuudha. Ati kanaaf of eeggannoo ani of eeggannoodhaan hin haasofne ati of eeggannoon ana haasa'aa turte lakkaa viidiyoo waan waraabbataa jirtuuf. Akkasi. Amma jadi kana gambul isin ga'u reese waraabbanne mas ga'u. Akkasuma. Maaloo gadi bahi maal rakkina qabu? Maaliif baddi maal siras jireenya YouTube irratti piraankiidha hin jenneere? Kanaafuu maal rakkina qaba maal si itti amanteetu haasofte miti maal? Akkasi. Waanuma fe'eef isaan immoo si argadheera ka prank kunuun sammaa kanatti dabaladhe. Uffay. Kunoo daqii. Nagaatti gaafadhu naa gaafadhu. Nagaa naa gaafadhu. Laalaa lapheen bakkuma jiru jira laalaa yaa jara koo. Ana maan beeku. Ani koo garraamidhuma. Isinin jechaati ati eeboo pirankii sa'aabitiin aan jedhani waan dubbadhu dhabee ishiin jedheen agartanii jirtu isee wuddii kanaani anaafuu akka isaan isinin jedha like subscription godhaayi eeboodhaa sa'aabiin dhaabbagaa viidiyoo kun sirriitti daawwadhaa viidiyoo waan eeboo kana akka sa'aannanii bitu. Jedhaa nagaan oolaa nagaan bulaa lafa nagaa turaa lafa nagaa oolaa. Isinan jaaladhaa isinan kabajaa jajjaalatamtoota koofi kabajamtoota eebbaaf beekurra jirtan hundi keessanuu akkuma jalqaba galumsa irra isinitti mee namoonni tasii sheeriidhaan illee dhuftanii jiraattanii eebbaaf jechuun mucaa waggaa 6 taa'uu hin dandeessu deemuu hin dandeessu bishaaniif midhaan adda baaftee hin beektu akkasuma ijoolleedhuma koofaanaan piraanki godhaatii akkas godhaa yaa sammuu namaa saarumsiisaa taphachaati isin faana turee isin hin jedhaan isin faana turtee obsee obsee tuubiidha akkasumas immoo obsee maal ture intalo YouTubein kayyuu mee of beeksisi. Obsee tuubii $11. Eeyyee kan shifaanan ture
ishii shanan ture isa ishiin naarrabsite jalatti sinii kaayitan akka ishiin sa'a bittu irratti murteessitu liinkicha saniifan kaa'a. Kanaafiyyuu ofiishiti piraankiin irratti hojjette anis deebisee piraankiin irratti hojjedha jennaan. Yaa haati of qabdi mitiire ofumaan qabe baleettan eekkaman ture. Yaa baay'eetti eekkamne yaa daawwattoota koo yaa jajjaalatamtoota koo nagaan naaf tura lakka nagaa oolaa lakka nagaa bulaa isinan jaaladhaa isinan kabajaa jaalalliif ayyaanni waaqayyoo isin faanaa ta'u nagaatti.